Hello, akkam jirtan baga nagayaa walitti deebine an Abdallaa Siraaji. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate akkuma asirratti agartan kana barreeffama. Barreeffama jechuun maal jechuudha? Barreeffama jechuun yaadrimee takkaahu ammootiyyuu wanta silaa ittiin jireenya keenya guuttachuudhaaf barreeffamaan walii gallu takkaahu barreessinee yaada keenya namaaf dabarsinee takkaahu ammootiyyuu yaada namni biraa kitaabaan namaaf lafa kaahe barruudhaan namaaf lafa kaahe dubbifnee yaadicha san gama biraatitti jijjiirree barreeffachuudhaan kan nuti ittiin uf jijjiirruu jechuudha. Kana qofaa miti barreeffama jechuun. Barreeffama jechuun namni storm mind takkaahu ammootiyyuu surrii ufi keessaa wanta ta'e maddisiisee barreessee ittiin ummata tajaajilu, addunyaa tajaajilu, dhala ilma namaa hunda kan ittiin tajaajilan barreeffamaa jechuudha. So barreeffamni waan hedduuf nama tajaajila baay'ee wanta silaa ilmi namaa addunyaa kana guutuu irratti ittiin fayyadamu barreeffamaa jechuudha. So barreeffamni kun kan inni nu tajaajiluuf kana qofaa miti jechuudha. So maarree barreeffamni nuti barreessinu kun sadarkaa meeqa qaba jennee gadi buunee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Sadarkaan barreeffamni qabu sadarkaa hedduudha. Keessaa diqqeessineetumaan haa irra haasofnu. Barreeffama gabaabaa, barreeffama dheeraa, barreeffama kitaabaan barraahuu jechuudha. Barreeffama gabaabaadha kan nuti barreessaa jirru. Takkaahu ammootiyyuu kan nuti barataa jirru jechuudha. Maarree barreeffamni gabaabaan kun akkamitti nu tajaajila jennee keessa gadi buunee yoo kan ilaallu ta'e barreeffama an asteetanaa isinii dubbisu isin achitti qalama keessan, daftara keessan, surrii teessan qopheessitanii waraqata irratti barreessitanii kan anastee kana irratti barreessuun wal bira qabdanii madaalchiftanii barreeffama keessan sirreessitammoo dogongortan. Yoo sirreessitan ta'e well done, hojii gaarii hojjettan. Yoo dogongortan ta'e eessatti akka dogongortan, bakka kamitti akka dogongortan akka sirreeffattaniifi jechuudha. Barreeffama kiyya keessatti jabaataatu jira, laafaatu jira, dheerataatu jira, gabaabaatu jira. Mallattoo gaafii bira kaa'uu danda'a. Akkasuma ammootiyyuu mallattoo tuqaa bira kaa'uu danda'a. Mallattoowwan biraa kan hin baratin hedduu wanta jiraniif hanga sanniinis barannu mallattoowwan xixiqqaan kan akka addaan qoodduu jechuudha. Okay, kanniinis ni barannaa jechuudha. So barreeffama takkaahu ammoo dubbisa anis ni dubbisu keessatti wantoota akkasii namni beeytan kan qubeen jabaataa fi laafaan isin dhibe kan sirreeffataa jirtan sirna tuqaalee tokko eeggachuu yaalaa. Kan hin beekne ammoo rakkoon hin jiru jechuudha. Wajjumaan sirreeffanna. Maarree eega kanan jedhe kan biraa yaada tokko lamaan qaba. Yaadni sunis maalidha? Yaa ummata kiyya, ummata kabajamaa. Yaa ummata Oromoo, ummata gaarii. Ummata seenaan isaa jalaa hatame. Ummata heerri isaa jalaa miidhame takkaahuu jalaa cabe. Yaa ummata keenya wanta takkaa laman isiniin jechuu barbaada. Maaliin isiniin jechuu barbaada? Rabbiin hoggaa nama uumetti waa hedduu wajjin nama uume. Uumama isaa keessatti homaa waan hambifate namarraa hin qabu Rabbi. Kanaaf kan nuti irraa haasofnu yoo jiraate takkaa lama homa xiqqoo wanta har'anta nu tajaajilu eenyummaa keenya faana kan deemu jechuudha. Yeroo ati uumamtu keessatti uumama kan kee keessatti maaliin akka uumamte eenyummaa kan kee ka sharafuu hin dandeenye osoo harkaa qabdu eenyummaa kan kee sharaftee namaaf kan dabarsitu gaarii miti. Maaliif kana siin jedhe? Hayyoonni keenya kan dabran dubbii tana sirriitti na qalbeeffadhaa. Hayyoonni keenya kan dabran Islaamas ta'ee kiristaana maal hambifatanii dabran? Maal hambifatanii dabran? Seenaa hambifatanii dabran. Seenaa hambifataniitiin dabranii jechuudha. Look, bareedumaa wajjin nama uuma Rabbi sirraa fudhata bareeduma. Qabeenya waliin nama uuma. Qabeenya sanis sirraa fudhata. Kasirraa hin fudhanne hoo? Kasirraa hin deemne hoo? Eenyummaa kan keeti. Kasirraa hin deemne hoo?
seenaa kan keeti. Look, warri hin nyaanne eenyummaan waan sirraa hin mulqabne seenaan warri hin nyaanne elemoo qilxuun har'a haasa'aa jirra waan isaa inni jira lubbuun hin jiru bareedaan akkas jiru suni lubbuudhaan dabree jira rabbi isaa araaramu seenaan isaa garuu hin jira seenaan isaa hin nyaanne eenyummaa isaa waliin hin awwaalamne Alamuu Qixxeessaa Nadhii Gammadaa Jeneraal Waaqoo Guutuu Taaddasaa Birruu Hayilamaariyaam Gammadaa Goota Ija Barbadaa kanneen eenyummaa isaa waliin hin awwaalle seenaa isaanii wajjin hin awwaalle seenaa isaa hin nyaanne kanaaf Hacaaluu Hundeessaa beektota akkanaa tanniin seenaa isaa waliin hin awwaalamne eenyummaa isaanii waliin hin awwaalamne hin nyaanne ni jiru. Qaama isaaniitu addunyaa kanarraa dabre lubbuu isaaniitu addunyaa kanarraa dabre garuu hayyoonni akkanaa kunniin ani fi ati waa'ee isaanii ni haasofna jechuudha. Ka akka Eebbisaa Addunyaa ka akka Usmaayyoo Muusaa meeqa kan har'a lubbuudhaan dachii kana irra hin jirre ka eenyummaan isaanii hin nyaatamin hin badin gaggaarii akkanaa kana dhabne nuti qubee generation dhaloonni qubeedhaa afaan keenya haa jabeessinu eenyummaa keenya haa jabeessinu eenyummaa alagaa tanutti rarraatu akka sibijjiitti eenyummaa alagaadhaa kanutti rarraatu akka wanta hamaatitti ofirraa haa kunnu jarana addunyaa tana irra hanga jirrutti wanta lamii hin banne kana dalaguu haa yaallu saba keenyaaf ummata keenyaaf ummata oromootiif yoo jiraatti saba keetiif jiraatu namni tokko yeroo dhalatu iddoo takkatti dhalata iddoo takkitti qofatti dhalata bakka lamaa sadiitti hin dhalatu namni tokko yeroo dhalatu iddoo itti dhalate sanitti dhalate achitti uumame biyyeen isaa achirraa hammaaramte malee eenyummaa isaa yoo beeke iddoo fedhe haa jiraatu astiroonomii irra haa jiraatu eenyummaan isaa isa keessaa belbelti. Kanaaf maaliif namni sun eenyummaa isaa beeke jechuu eenyummaa isaa beeke jechuu Johar Muhammad al-Aslaa bakka kam akka jiraatu anaa fi atis ni beekna namni kun eenyummaa akka rirmi hin nyaanne beeka seenaa akka rirmi hin nyaanne beeka surri isaatiin arge aqlii isaatiin arge ni hubate ni barate. Kanaaf ummata keenyaaf seenaa xiqqaattus dhaloota itti aanu tajaajilu ummata keenyaaf lafa haa kennu. Anis tahee ati waan saba keenya gurraachessaa waan saba keenya daalatteessaa wanta saba keenya xureessaa hin hojjetinaa. Jiruu addunyaa har'aa tanaa jettee seenaa kan kee duyda dubbee kan kee hin balleessinii jechuu barbaadeeti. Dhiifama dubbiin naan deeme ammaaf barmoota keenyatti haa deebinu. Barmoonni keenya har'aa maalidha? Barreeffama. Barreeffama kana akkamitti sirreeffachuu dandeenya kan jedhu gara fuulduraatitti kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. So an amma kallattiidhaan gama barruu isinii barreesseettiin isinii dabarsaa jechuudha. So barruun an isinii barreessee tokkoffaa irratti maal jedha? Qalama keessan qopheeffadhaa. Dabtara keessan qopheeffadhaa. Ani yeroo sadii hin dubbisa. Yeroo takka gabaabseetiin dubbisa. Ariifadhee yeroo lammaffaadhaa jiddu galattan dubbisa. Yeroo sadaffaadhaati immoo fiigeetiin dubbisaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akka isin qabattaniif. Tokko qophaayaa. Yeroo ani dubbidhutti yoo isin jalaa kan ariifadhu tahee dubbii kan koo afaan Oromootiin dubbadhaa jira. Viidiyoo gadi dhaabaatii dhageeffadhaa barreessaa. Barruun keessaniif kiyyaa immoo wal madaaluu danda'uudha qaba. Yoo waliin madaallee rakkoon hin jiru. Okay. Qophaayaa. Yeroo jalqabaan ariifadhaa lama jidduudhaa sadi mootiyyuu ni suuta jedha jechuudha.
haadha hin qabduu akka of bootti. Haadha hin qabduu akka of bootti. Tokkoffaadha. Okay? Haadha hin qabduu akka of bootti. Yeroo kana barreessetti qubee dheeraanis keessa jira, gabaabaanis keessa jira jechuudha. So tokkoffaa haadha hin qabduu akka of bootti kan jedhu kana akkamitti barreessina? Tokko haadha hin qabduu akka of bootti. Look, qubee guddaadhaan eegaltaa jechuudha. Haadha hin qabduu akka of bootti. Haadha hin qabduu akka of bootti. Haadha hin qabduu sigalee haadha hin qabduu akka of bootti. Haadha hin qabduu akka of bootti. Haadha hin qabduu akka of bootti. So asitee kanatti haadha kan jedhu kuni qubee dheeraadha. Haadha hin qabduuf asitee kanatti irra butaatu jira. Okay? Achitti irra butaatu jira. Asitee kanatti qubee jabaataadha. Akka of asitti ammoo tuyyuu kuni maxxantu. Fi asitee kanatti bootti kan jedhu kun asitee kanatti qubee jabaataadha jechuudha. Okay? So inni lammaffaan mana aarurra mana aanutti goran. Mana aarurra mana aanutti goran. Mana aarurra mana aanutti goran. Okay? Inni lammaffaan mana aarurra mana aarurra mana aanutti goran. Mana aarurra mana mana ifama mana aarurra mana aanutti goran. Mana aarurra mana aanutti goran. So mana kan jedhu kana akka gabaabatti barreessina aarurra ra kun qubee jabaataadha. Mana aanutti goran kuni akka gabaabaatti barraahee jechuudha. Okay? Inni sadaffaan sareen fira naacha qabdu waabee dhuyiti. Sareen fira naachaa qabdu waabee dhuyiti. Sareen fira naachaa qabdu waabee dhuyiti. Okay. Sadaffaadha. Sareen fira naachaa qabdu waabee dhuyiti. Sareen fira naachaa qabdu. Sareen fira naachaa qabdu. Sareen fira naachaa qabdu waabee dhuyiti. Waabee dhuyiti. Okay. Sareen fira naachaa qabdu waabee dhuyiti. Sareen asitti qubee dheeraadha. Fira kan jedhu kuni akka gabaabaati. Naachaa dheeraadha. Qabdu asitti ammoo tuyyuu wal irra butaadha. Waabee dhuyiti. Sareen fira naachaa qabdu waabee dhuyiti. Kana jechuun hiikaa isaa ni beeytanii jedheetiniin abdadha. Inni kan biraa jechuudha.
kana isiniif galeetiin hin jira kana barreeffadhaadha amma maaliin haqa maalii fi isa afraffaadhaa fi shanaffaa isiniif barreessuudha qaba waan ta'eef jechuudha sadayyaa so kana barreeffadhaadha so in haqa waan ta'eef jechuudha okay barreeffatanii kana biraa hin haqa maalii fi lakkoofsa wal isin harkaa ta'a waanta ta'eef jechuudha okay so barreeffama keessan akkaataa itti isiniif mijaa'utti madaalchitaniitiin akka itti sirreeffatan abdii isinirraa qaba maalii fi qubee addaan baafachuu danda'uudha qabdan qubee jabaataadhaa fi qubee laafaa jechuudha so inni kan itti aanu akka afraffaatitti kan ani barreesse yeroo sadiin isinii dubbisaa jechuudha soqolattee hojjattee ciiftee nyaatte soqolattee hojjattee ciiftee nyaatte soqolattee hojjattee ciiftee nyaatte okay soqolattee hojjattee ciiftee nyaatte jedha isa afraffaadha soqolattee hojjattee okay soqolattee hojjattee ciiftee nyaatte nama eebbifama namni akkasii sun namni soqolatee hojjetee ciisee nyaate rabbi laaffiseef jechuudha maali kanama jechuun maal jechuudha iddattee humna jabaadhaan jabaattee sa'aatii 24 jechuudha hard work jedhaniin jechuudha akkasitti hojjettee booddee ciiftee nyaattee jechuudha so soqolattee qubee jabaataadha achittis qubee dheeraadha hojjattee qubee jabaataadha achittis qubee dheeraadha ciiftee bakkanatti irra butaa jira jechuudha ciiftee nyaatte asitti qubee jabaataadha asitti qubee dheeraadha soqolattee inja asitti yoo lama gootiin dheerata sarkaa soqolattee tee hojjattee ciiftee nyaatte so yoo akkanatti barreessite barreeffamni kan kee baay'ee brilliant tahaa jechuudha inni shanaffaadhaanii fi inni xumuraa jechuudha yeroo sadii isiniif dubbisa akkasitti dhageeffattanii barreessitanii barreeffama keessan sirreeffattanii jechuudha dafanii kennuun handhuuraa dhabuudha kuni naannoo keenyatti yeroo baay'ee jedhanii waan akkanaa kana dafanii kennuun handhuuraa dhabuudha dafanii kennuun handhuuraa dhabuudha okay dafanii kennuun handhuuraa dhabuudha dafanii kennuun handhuuraa dhabuudha kennuun handhuuraa dhabuudha handhuuraa dhabuudha dafanii kennuun handhuuraa dhabuudha look dafanii asitti ni jabaata dafanii kennuun handhuuraa dhabuudha asitee kanatti handhuuraa dhabuudha so dafanii kennuun handhuuraa dhabuudha barreeffama kana keessatti qubee dheeraa qubee gabaabaa qubee jabaataa qubee laafaa akka irraa hubattanii fi jechuudha kana qofaa miti waa tokko isin hubachiisuu barbaada ani qubee tokkoon barreessu numan danda'a garuu qubee kanatuyyuu akka gaarii addaan isinii baya fakkeenyaaf qubee kanaan qubee aatana jechuudha aatanaan fakkeenyaaf amma yoo kanatti kan isinii wanna jiru ta'e maqaan koo so
Ani qubee kanaan barreessuu ni danda'a. Walumaa galatti wanni isin jechuu barbaade qubee kanaan barreessuu ni danda'a. Qubee kanarra qubee kana tuyyuu isiniif ifa tahaa jechuu barbaadeeti. Yeroo baay'ee yeroo hedduu waa'ee qubee kanaa isiniif ibsa jedheetiniin booddee sagantaan naan deema. So barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate barreeffama. Barreeffama keessan bifa jabaataa taheen, bifa laafaa taheen, bifa gabaabaa taheenii fi akkasuma bifa dheeraa taheeniif kan kana fakkaatan yeroo an isinii dubbisu, yeroo an isinii barreessu akka hubannoo guddaa itti kennitan abdii guddaa isinirraa qabaa jechuudha. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.